ganama kota jenne dadaba mare kateti dina bubule akota chamsena kaba ejide marwaye no dide farsine pure ganama kota jenne dadaba mare kateti dina bubule akota chamsena kaba ejide marwaye no dide ejide dide no dide ejide marwaye no dide ejide no dide ejide marwaye no dide. Akkam bultan akkam waltan dhaggeeffatoota keenya qophii keenya guyyaarraa qabanneeti dhiyaannee jirra. Qophii keenya guyyaarraa irratti artist Haayiluu Kitaabaa Gaaddisaa qabannee dhiyaannee artist Haayiluu Kitaabaa baga nagaan dhuftani. Ayyee isinis bakka nan jirutti na barbaadanii miidiyaa keessan irratti naaf fedhuu keessaniif galatoomaa baga nagaan wal argineen jedha. Galatoomaa waamicha keenya kabajanii dhiyaachuu keessanii fi gaafiif deebiin keenyarraa sirba torban darbee yookaan weelluu torban darbee uummata biraan geesse irratti xiyyeeffataa. Egaa weelluu haarawaadha. Weelluu namni baay'een itti gammadee jirudha. Gaafiif deebii kiyya har'aa itoon jalqabiin artistii keenya torban lamaan darban kana keessa boqotan artist Nuwoo Goobanaa fi akkasumas artist Hacaaluu Hundeessaa Usmaayyoo Muusaa Eebbisaa Addunyaa fa'ii yaadataati sagantaa kana kan hojjennu. Sagantaan kun sagantaa aartiiti. Asumaan wal qabsiisee dura wanti nuti gaafadhu artist Nuwoo Goobanaa yeroo dhiyootti nu biraa uummata Oromoo irraa dabaanii jiranii tarii gaddi ati qabdu waan ta'eef karaa miidiyaa kanaatiin maatii isaa fi uummata Oromootiif dhaamsuu jiraatte dura carraa siifan kennaa isa irratti. Galatoomii carraa kana naa kennuuf keetiif dhugaadha. Oromoon qabsoo bu'aa darbaa dhufe keessatti artistoota qaqqaalii hedduu itti kaffalee jira. Artistoonni qabsoo kanaaf immoo dadhabaa turan sababa adda addaatiin nu biraa darbanii jiru. Torban darbe akkuma ati jette artistiin qabsaawaan beekamaan Nuwoo Goobanaa addunyaa kanarraa boqotee jira. Asumaan gadda natti dhaga'ame ibsachaa maatii isaatiif firoottansaa akkasumas uummata Oromoo hundaaf Rabbii jajjabinaa kennu. Nuwoo keenya immoo qabsaa umrii isaa guutuu osoo takkaa ofii isaatiif hin yaadin uummata Oromoof qabsoo uummata Oromoo milkeessuu qofaaf dadhabaa ture. Rabbii jannata keessatti nuuf haa qananiisu. Firoottansaa maatii isaa jajjabinaa kennu. Uummata Oromootiifis akkasumatti jajjabinaa kennuun jedha. Egaa kanuman jedha gabaabatti. Galatooma artist Haayiluu Kitaabaa. Egaa nutis jirra miidiyaan maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin artistoota agammaa sagalee uummata isaanii ta'aa turanii amma immoo uummata Oromoo keessatti hin argamne gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsina. Akkasumas artist Nuwoo Goobanaa maatii isaatiif uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwinaa fi egaa gaafii keenya har'a qopheeffanne irratti keessaa weelluu torbee darbii galaksii irratti xiyyeeffata. Mee weelluu kana qopheessuudhaaf maaltu si kakaase ka jedhu nan jalqabaa artist Haayiluu. Egaa akkuma beekamu ani erganii waa'ee aartitti seenee waa'eedhuma qabsoo uummata Oromoo laaluun sirbaa as ga'ee ammallee haalli uummanni Oromoo keessa jiru haala hedduu nama gaddisiisu. Uummanni Oromoo waggoottan sadan darban kana keessatti bifa suukenneessaa jedhameen karaa adda addaatiin ajjeechaan hidhaan biyyaa baqachiisuun bifa sanyii duguuginaa jechuun dandeessa. Akkasitti uummata Oromoo irratti rakkinni adda addaa ga'aa jira.
Egaa kanuma keessaa uummanni keenya immoo karaa adda addaatiin inni qabsoo kana godhaa jira. Anis ogummaan qabu kanaan uummata kiyya biraan dhaamsa xiqqoo karaa sirba kanaatiin qaqqabsiisuudhaaf jedheetaniin sirba kanaa guyyaa 3-4 fuuldura qilleensarra oolchee siin jechuun barbaada. Galatooma egaa baga milkoofte siin jennaa kanuma wal qabsiisee tarii kaayyoon yookaan wanta masika kaaseef ibsitee jirtaa tarii weelluu kana qopheessuu irratti wantoonni si mudatan wantoonni si rakkisan yoo jiraates asumaan dhaggeeffattoota keenyaaf nu caqasi. Iyyaa dhugaa dhagaa rakkinni yeroo waan tokko hojjettu bu'aa bayii guddaatu jira. Ammoo biyya fagoo teessee biyya faranjii teessee sirba afaan aadaa hundumaa guutummaadhaan nammate hojjechuun xiqqoo nama rakkisaa. Artistoota biyya jiran waliin communicate gochuu asiimoo hojii hojjettaa warra sanaaf mijatu warra biyya keessaa waan kana qindeessan bu'aa bayii guddaadha qaba. Garuu amma dandeenye ijoollee biyya keessatti kanarratti hirmaannaa godhanii hojii kana akka fiixa bahu godhaniifis asumaan galata galchaa. Bu'aa bayii guddaadha qaba. Garuu akkasuma taanee itti milkoofne irran jedha amma tokko. Galatoome egaa uummata tarii artist Haayiluu Kitaabaa sirba weelluu qabattee dhufta jedhee si eegaa tureef egaa kuni deebii ta'a kan jedhudha. Akkasitti yaadnaa. Mee itti fuudhaan egaa sirbi kun baay'een isaa akka caqasnee jirrutti sirba cigoo of keessaa qabudha. Burreen maalidha artist Haayiluu? Egaa kana ani ibsuurra uummatumti yookaan uummatumti Oromoo barbaadee osoo argate gaarii natti fakkaata. Burreen egaa akka bifaatti yoo fudhanne burreen sangaa burreetu jira, sa'a burreetu jira. Kanaaf hiikoosaa ani kennuurraa uummatichumti barbaadee yoo argate irra wayyaa. Ani burreen qotuu dide kunoo gabbatee abbaan karraa sidduu waliin rakkate lammiin gugungume baay'aatiif akka naaf ta'a jedhetti hiikatee otoo dhaggeeffatee yookaan immoo otoo deebiitti kennee irra bareedaa natti fakkaata. Barraa keenya ana gaafachuu irra uummatichumtu ta'uu fi barbaadee argate gaarii mitiire. Bareeda sirbichuma dhaggeeffattoota keenyaaf gallakkisneeti akka deemnaa. Burreen qotuu dide kunoo gabbatee abbaan karraa sedduu waliin rakkate lammiin gugungume baay'ee rifate kalachuu malaa jedhee cimsee hubate. Kaasine burree ganamaa luukota jennee gaggaba. Gateetti didhaa bubbulee harkoota cabsee naa qaba. Artist Haayiluu egaa sirba weelluu keessan kan torbee darbe gallakkistan kana sagaleedhaan mee istiidiyoodhaan immoo dhaggeeffattootaaf daqiiqaa muraasaa fi nu weellistaa achi booda gaafittaa nutti darbina. Carraan kan geeti. Hayyee tole gaamman danda'u na yaalaa. Burreen qotuu dide kunoo gabbatee abbaan karraa sedduu waliin rakkate lammiin gugungume baay'ee rifate falachuu malaa jedhe cimsee hubate. Burreen qotuu dide kunoo gabbatee abbaan karraa sedduu waliin rakkate lammiin gugungume baay'ee rifate falachuu malaa jedhe cimsee hubate. Faarsine burree ganamaa luukota jennee gaggaba. Ooyee maarree ooyee. Gateetti didhaa bubbulee harkoota cabsee naa qaba. Didee maal wayyannoo didee. Didee noo didee. Didee maal wayyannoo didee.
dide no dide mal wayya no dide. Galatoomi. Galatoomi egaa artist Haayiluu kitaaba weelluu haarawaa uummata biraan geessee jirta torbee darbee kana. Egaa dhaggeeffattoota keenya weelluu isaa ammas daqiiqaa muraasaa fi itti isin deebisnaa nuuf kan jaasanii jira. Ijuu qabataa yaa ijoollee dhugaa dubbataa yaa ijoollee asheeta garbuu tun darbuu asheeta birraa ibsuutti jirra 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 xiqqataa qaffannata ijuu qabataa dhugaa dubbataa asheeta garbuu tun darbuu asheeta birraa ibsuutti jirra asheeta garbuu tun darbuu asheeta birraa ibsuutti jirra asheeta birraa ibsuutti jirra. Abbaan karraa seddu waliin rakkate lammiin gugume baay'ee rifatee falachuu malaa jedhee cimsee hubate. Lammiin gugume baay'ee rifatee falachuu malaa jedhee cimsee hubate. Burreen qotuu dide kunoo gabbate abbaan karraa seddu waliin rakkate. Egaa galatoomi artist Haayiluu kitaaba itti fuudhaan sirbi kee kun akkaan caqaseettisi tokko foolii gootaa kan jedhu mata duree sirbichaati yoon tokko guruu baadhee achi keessatti immoo burreedha eenyuun kaarakteriin burreen akka rakkoo qabudha agarsiisuu kan yaaltee didee abbaa isa furdisee abbaa isa guddisee dideeti rakkisaa kan jirudha. Fooliin gootaa urgaa'ee kan jedhu immoo goota foolii gootaati kan akka faarsituun argaa jirra. Mee fooliin gootaa kun maal jechuu keeti artist Haayiluu? Ammas gaaffiidhuma isa duraa fakkaatu irra deebitee na gaafatte Oromiyaan goota lakkaawamee hin dandeenye qabdi. Gootota keenya kana dura qabsoodhaaf falmanii darbanis, gootota amma qabsootti jiranis, gootota karaa adda addaatiin qabsoo Oromoo kana utubanis laallachuu hin danda'a. Garuu walumaa galatti hiikoo sirba kanaa uummanni Oromoo ofuma isaatii yoo hiikkatee akka isaaf ta'utti akkanatti naaf ta'a sirbi kun gara kanatti hiikkata gara kanaaf naaf ta'a jedhee uummatichumti otoo hiika isaa itti kennee wayyaa ani bal'inaan kanaafan sirbee kana fakkaata jedhee himuurraa uummatumti Oromoo yoo hiikoo itti kennate gaarii natti fakkaata shifarraa keenya. Tole galatoomi irratti walii galaa. Gaafiin itti aanu egaa weelluu kee keessa weelluun kee akkuma beekamu uummanni akka barbaadetti hiikkatu inni kaan gara siyaasaatti hiikkataa inni kaan immoo akkuma ifa kallattiidhaan jiru burreen egaa sangaa dhalatiyyu jettee burree jedhanii sangoonni rakkisoon jiran qotee bulaa keessaayyuu qotee bulaan sangaa gaafa furdisee yookaan na fayyada jedhee laatee fi gammadee gaafa qaqqabsiisu sangaansaa yookaan jalaa ciisaa yookaan immoo abbaa humnaa ta'ee tarkaanyu jira suni akkasitti hiikkachuu danda'a. Kana wal qabsiisee akka warri siyaasaa akka jedhanitti artist Haayiluu kitaabaa siyaasa weellisee siyaasni kun immoo keessaayyuu mootummaa amma filatame jedhee biyyaan bulchaa jiru jedhu akka qeeqaa jirtudha warri siyaasaa yaada kan kennanii.
Artist Hailuu Kitaabaa waggaa 30 kana keessa yeroo sirna TPLF qeeqaa ture. Ammas itti fufee yeroo jijjiiramni dhufetti TPLF wayyaaneen yeroo gara Maqaleetti galtetti ammas itti quufeen jiru. Uummanni immoo aga tokko bilisoomee jira. Warra jedhanii falmantu jira. Artist Hailuu ammallee gaafiin Oromoo hin deebine ka jedhudha. Weelluu kee kanarraa kan hubatu warri siyaasaa akka hiikkatanitti ammallee maaltu jira? Ittiin quufne waan nama jiru bilisummaa amma namoonni gariin bilisummaa jira jedhan kana ammallee waan asii quuqutu jira jechuudha itti fufee. Fayyaa obboleessa kiyya gaaffii haalaan bareedaa gaafatamuu qabusi. Ani uummanni dhugaa dubbachuudha fi uummanni Oromoo bilisoomee waan barbaadu argatee warri jedhee dubbatu yoo jiraate gama kootiin tokko yookaan dhukkubsataadha, lammata yookaan warra bu'aa adda addaatiin bitamee mootummaa kana jala hiriiru yoo ta'e malee uummanni Oromoo bilisoomuu miti. Aga duraan ifaan bilisummaa uummata Oromootiif qabsoo qeerroon kumaatamaan itti wareegame sanaan aga tokko ifni bilisummaa dhufe jennee yaadne sanayyuu sana mara dukkaneessee gabrummaa hamtuu uummata Oromoo irratti bara fe'amee jirudha barri kuni. Kanaaf warri bilisoomnee Hailuu Kitaabaa mootummaa kana qeequu hin qabu warri jedhan anaaf warri sun dhukkubsata, warra sammuun dhukkube, warra waa tokko yaaduu hin dandeenye yookaan immoo warra bu'aadhaan bitamee mootummaa kana jala hiriiru. Kanaan achitti diina Oromoo afaan Oromoo dubbatee Oromoo fakkaatee Oromoo gabroomsuudhaaf bifa adda addaatiin istiraatejii tooftaa adda addaa baafatee deemutu kana dubbata malee uummanni Oromoo yeroo mara caala gadadoo fi rakkina guddaa keessa barri itti galee jiru bara kana jennee dubbachuudhaaf wanti duubatti nu dhorku yookaan duubatti nu deebisu hin jiru. Dhugaa dubbatanii bakka namatti buluu jedha Oromooni. Kanaafi walumaa galatti nuti uummanni Oromoo haala hamtuu keessa yeroo jirrudha. Yeroon kuni yeroo itti qabsaa'onni Oromoo kaan ajjeefamanii, kaan biyyaa baqatanii, kaan mana hidhaatti guramanii jiran, uummanni Oromoo afaan isaatiin bahee dubbatee waan barbaade jedhee rakkina isaa ibsachuu bara itti hin dandeenye Itoophiyaa tokko ijaarra jedhanii warri Minilik faarsan, warri Itoophiyaa tokkoomte jedhanii Itoophiyaa tokkoomte sana Itoophiyaa nama maraaf taatu toon ta'in Itoophiyaa isaaniif taatu akka qomxaa isaanitti hodhanii Itoophiyaa kana keessatti isin jiraachifnaa warra jedhan yeroo itti uummata Oromoo irratti akka barbaadan waan barbaadan jedhanii uummata keenya iraarsaa jiran kanatti uummanni Oromoo bilisoome jechuun kun gama kiyyaan qaanii guddaadha. Waanuma dhaga'amuunis namarra hin jirre. Walumaa galatti amma sirni biyya sana keessa jiru akkuma sila eere Itoophiyaa sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru hundaaf taatu ijaaruu otoo hin ta'in Itoophiyaa gosa tokko aadaa, afaan, jireenya waa mara kan gosa tokko qofa kan ibsitu ijaaruudhaaf warra yaalan Itoophiyaa hunda ammachuu dandeessu bal'isanii ijaaruu osoo hin taane Itoophiyaa aadaa isaanii, afaan isaanii, jireenya isaanii calaqqisiiftu qofa ijaaranii achi keessatti uummata kaan humnaan cafaqanii bulchuudhaaf warra deemantu jira. Warra akkasiiti bara kana uummata Oromoo gama hedduun rakkisaa jira.
garuu maqaa Oromootiin aangootti ol baanii deebi'anii uummata Oromoo nyaachaa waan jiraniifu gabaabaadhumatti bilisoomne wanti jedhu suni haa haqamu bilisummaa wanti jedhu hin jiru siin jechuun barbaada gabaabaadhumatti. Tole galatoomi egaa kanumaan wal qabatee keessaayyuu akka nama aartii tokkootti gaafiin Oromoo keessaayyuu aartistoonni kan sagalee ta'aa turtanii ammallee hafe kan jedhamu tarii 2-3 kanatu hin guutamne uummanni Oromoo ammallee akka aartistii Oromootti itti fufnee sagalee uummataa taana. Kanatu jira rakkoo kanatu jira. Kanaaf weellisuu jirra itti fufnee jettee wanti tarii warra mootummaatiifis yookaan warra rakkooma jiru kana nu banneef illee hubachuu qaban wanti jettu maaltu jira aartistii? Gabaabaadhumatti uummanni Oromoo an ilaalcha kiyyaan amma beekumsa kiyyaatti uummanni Oromoo bara Minilik armaa fi harka Oromoo irraa ciree uummata Oromoo gabroomse sanayyuu gabrummaa amma jala seene kana jala waan seene natti hin fakkaatu. Rakkinni hamma har'a Oromoo irra gahaa jiru kun bara sana Oromoo irra waan ga'e natti hin fakkaatu. Gabaabaadhumatti uummanni Oromoo gabrummaa hamtuu jala seenee jira. Amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti manni barumsaa afaan Oromoo irraa gara afaan Amaaraatti deebi'ee afaan Amaaraatiin ijoolleen akka barattu godhamaa jira. Naannoo Finfinnee akkuma arginu sana rakkina guddaatu jira. Qeerroon kumaatamaan kan itti dhumate waa'ee maaster pilaanii Finfinnee sana Finfinnee maal akka gochaa jiran, eenyuun akka buqqisaa jiran, eenyuuf akka lafti sun qoodamee, eenyu akka lafti tuulamaa naannoo Finfinnee sun eenyu akka abbaa irratti ta'aa jiru waan kuni waanuma kana jettee wanti keessaa qabataman kanatu kana jettee dubbachuu dandeessu hin jiru. Guutummaadhumatti dhibbatti fedhiin Oromoo, gaaffiin Oromoo, wanti Oromoon barbaadu tokko wanti deebi'een jiru 0.5 illee wanti deebi'een jiru. Gara kana durayyuu dhiifama naa godhiti kana durayyuu bara wayyaanee xiqqoo afaan keenya fi aadaa keenya akka guddifnu wayyaaneen gama tokkoon nu ajjeesaa nu hidhaa afaanii fi aadaa keessan guddisaa jettee hiree carraa nu kennite sana bara kana mootummaa nama jiru sana hundumaa ukkaamsee አንዲት ኢትዮጵያ አንድ ቋንቋ kan jedhu sanarratti gama sanatti deemaa waan jiruufu wanta kana jettee adda baaftee mootummaa kanaaf illee mootummichi iyyuu beekaa waan godhuufu mootummaa kanaaf iyyuu dhaamsa maalii barbaachisa beekaa godhu beekaa uummata Oromoo bifuma danda'aniin uummata Oromoo dhabamsiisuudha barbaadu warri biyya sana bulchaa jiran amma isaan uummata Oromoo toon ta'in lafa Oromoo qofa barbaadu uummanni Oromoo haa dhumu haa ajjeefamu haa baqatu garuu lafa Oromoo sana hin barbaaduun siin jedha gabaabumatti. Galatoomi aartist Ayiluu egaa mootummaan amma jiru gaafiin Oromoo deebi'aa jiru jira jedha. Akkasumas immoo yeroo ammaa kana muummichi ministeera biyya sanaa nama dhalataa Oromooti. Tokkoffaa qabsaa kan turre Oromoon akka aangoo argatuu fi kaayyoon qabsaamaa ture keessaa tokko Oromoon aangoon argannedha. Bakka isaa ta'uun argannedha. Amma mataan biyya sanaa Oromoo keessaa nama filatamee jirudha. Gaafiin keenya deebi'e jedhee warra taa'etu jira duuba deebi'e. Warra garee dhaaba muummichi ministeeraa kun keessaa bahee deeggaraa jirutu jira. Oromoonis ta'e jechuudha. Kaan immoo lakkii gaafiin keenya gaafiin uummata Oromoo aangoodhaa miti. Aangoo nama tokkooti miti. Gaafii waliigala dantaa uummata Oromoo bilisummaa waliigala uummata Oromooti warra jedhee falmutu jira. Gareen sun ammallee qabsoo itti fufee jira. Lakkii kun gaafiin keenya kana qofa miti. Kan jedhutu jira. Bakka kanatti uummanni iyyuu deeggaraan garee yaada siyaasa kanaa hordofuu fi lakkii immoo nuti kan qabsoofnee fi nama hangoo nama tokko of keessaa hangoo argachuudhaa miti.
gaafii waliigalaati warri jedhani garaagarummaa ilaalchaatu jira adeemsaatu jira. Artistoonni gama kanatti artistoonni kaan gama sana akka godhetu jira kaan immoo gama ammallee bilisummaan jedhamuun argamnetu jira warra jedhutu jira si dabalatee jechuudha. Akka aartiitti adeemsi siyaasaa kuni garaagarummaan uummata jidduutti adeemsa siyaasaatiin uumame kuni akka aartiitti akkamitti ilaalama siyaasa Oromootti gara fuulduraatiif waan gaariidha jettee yaadda. Argitee mootummaan abbaa irree yeroo marayyuu uummata bakka adda addaatti qoqqoodee kaan bu'aadhaan kaan waan adda addaatiin adda qoodee biyya bulchuudha barbaada. Kuni waanuma jirudha. Artistoota Oromoo bakka lamatti qooduun waan haaraadhaa miti. Kuni bara wayyaanes waanuma ture. Warri bu'aa barbaade mootummaa jalatti hiriireetti mootummaa faana hojjetee mana bitatee makiinaa bitatee jireenya isaa jiraachaa ture. Warri immoo mirga Oromootiif qabsoofna jedhee kaaniin du'ee kaanii hin hidhamee kaan biyyaa baqatee kuni waanuma sistemuma sana itti fufanii jiru malee waan haaraadhaa miti. Gabaabatti immoo waan biraa kan inni jechuu barbaadu ani waa'ee aangoo nama tokkooti miti. Yeroo hedduu wanti uummanni Oromoo dubbatus qabsaa'onni Oromoos kan dubbatan nama tokko aangootti baasuu nama tokko aangoorraa buusuu otoo hin ta'in gaaffiin Oromoo hundee isaarraatii deebi'uudha qaba waan jedhuudha. Nuti gaaffiin uummanni Oromoo yeroo hunda gaafatu rakkinni Oromoo jalaatii iddoo duratti rakkinni itti uumame sanarraa kaasee aga har'aatti waan jiru kana wal hubannee waliin mari'annee rakkinni bakka kana jira ture jennee walitti dhaabne rakkinni sun akka lammata hin deebine goonee biyya sanaa tasgabbeessuu qabnaa jedhu qabsaa'onni Oromoo. Mootummaan biyya sana dhufaa darbaa bulchaa ture immoo kana kaasuun barbaadu. Awwaaleetuma irra dibeetuma akkuma isaaf ta'utti deemutti jira. Waa'ee qabsaa'onni Oromoo dubbatan akkanni ani hubadhutti qabsoon Oromoo Abiy Ahmad aangootti baasuudhaa miti. Yookaan Lammaa Magarsaa, Jawaarin, Daawidin namoota fuuldura jiran kana aangootti ol baasuu otoo hin taane nuti rakkinni Oromoo deebi'ee uummanni Oromoo abbaa barbaade filatu waan jedhurraati kan dubbatamaa jiru. Amma fakkeenyaaf yeroo hedduu uummata Oromoo akka inni gadi ba'ee mirga isaa hin dubbanne rakkina isaa hin himanne ugguranii rakkina meeqarra qaqqabsiisaa jiru. Yeroo darbe gaafa artistinoo Goobanaa du'e awwaalcha isaarratti atis argite namni hundumtuu miidiyaadhaan arge dargaggeessii fi dargaggeettiin bakka sanatti argamte uummanni bakka sanatti argame maal akka jechaa oole maal akka dubbachaa oole uummanni Oromoo carraa dhadhabe afaan qawweetiin gadi gabroomee dirqamaan bulaa jira malee isa namoonni muraasni qubaan lakkaa'aman uummanni Oromoo bilisoome jedhanii gadi ba'anii haasawan kana osoo hin taane mee uummata kanaaf carraa kennani gadi ba'ee hireesaa ofiin akka murteeffatu haa godhan maal akka barbaadu haa gaafatammee deebii argachuudha danda'u. Guyyaa tokko keessatti deebii argachuu danda'u. Kanaaf nuti walumaa galatti ani kan hin jedhu qabsaa'onni Oromoo nama tokko nama lama aangootti ol baasuu otoo hin taane rakkinni Oromoo hundee isaarraa akka deebii argatu kan jedhudha. Isa kaan immoo warra biyya bulchaa jiran Oromootu biyya bulchaa jira maaltu biyya bulchaa jira isa jedhu sana inni gaafa guyyaan qaqqabe eenyu akka biyya bulchaa jiru ofiinuu adda ba'a guyyaan isaa fagoodhaa miti. Kanarratti waan guddaa dubbachuullee hin barbaachisu. Fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e galatoome egaa
ittuma ansee gaafiin kiyya kabra artistoonni gawaay aartii fi aartistiiti kan haasa'uu jiru. Artistoonni keessaayyuu ilaalcha siyaasa amma biyyan bulchaa jira jedhu warri deeggaranii walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiruu fi walumaa galatti biyyattii keessa jiru irratti gahee taphataa jiran. Egaa rakkoon jiru sarbiinsi mirga dhala namaa akka itti fufetti jira biyya sana keessatti. Kun kan addunyaan beektudha. Sarbiinsa mirga dhala namaa kanarratti warra gumaacha godhaa jiru kana artistoota aartii akka artistii tokkootti yookaan akka ogummaa akka naamusa aartiitti egaa mirgi namaa kabajamuu qaba. Seerri heerri mirga namaa kabajamuu qaba. Fakkeenyaaf namoota maqaa isaanii dha'uu illee yoo danda'ame namoonni dhaqanii waraana keessatti hirmaatantu jira. Artistoonni bebbeekamoon waraana keessaayyuu kaaba Itoophiyaa irratti godhamaa ture. Oomaa waraanaa dhaqanii sirbuudhaan jajjabeessuuf fa'itu jira. Nama akka ajjeesan, ijoollee akka ajjeesan, dubartiin akka gudeedamtu. Akkasumas immoo Oromiyaa keessatti wal dhabdee siyaasaatiin qabatee warri mootummaa deeggaran kuni tarkaanfiin adda addaa akka fudhatamu ilaalcha siyaasaa addaa warra qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamu warra deeggarantu jira, warra kakaasantu jira ogummaa isaaniitiin. Itiksiin aartii fi itiksiin aartistii akkasi deemuu qaba. Isaaniif dhaamsi maal qabdu? Maaltu jira aartist Hayilu? Gabaabadhumatti ani wantini dhaamuuf illee wanti guddaan hin jiru. Rabbi aqlii kennee fi uummata isaaniitiif akka yaadan isaan haa godhu. Ka kanarraa darbee immoo waan itti hirmaatanii uummata isaaniitiif yoo bu'aa buusan yoo immoo waan hamtuus hojjetan seenaan isaan gaafata. Seenaa keessatti galmaanii taa'u. Ani gabaabadhumatti garuu Rabbi sammuu kennee fi uummata isaaniitiif akka yaadan uummata isaanii dhumaa ajjeefamaa hidhamaa jiru kanaaf akka yaadan isaan haa godhu. Namni tarii dogoggoruudha mala dogoggora isaanirraa deebisee waaqni karaa gaarii karaa itti uummata isaaniitiif yaadan sammuu sana isaaniif haa kennuun jedha gabaabatti. Galatoomiga. Ana jaala waan hin fageessee dubbadhuun qaburra. Waan baay'ee dubbachuun hin danda'ama garuu gabaabadhumatti kanuma jechuudhaan barbaada. Galatoomiga artist Hayilu. Gaafiin kiyya itti aanu sirboota yookaan weelluu agammaa weelliste keessaa tarii weelluun ati irra caala uummanni siif jaalate isa kana kan jettu yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyaaf nu caqasiiti. Achumaan weelluu sana keessaa irra caala kan atillee kan jaalattu irra caala uummanni kan si jaalate sana immoo daqiiqaa muraasaa fi akka uummata keenya yookaan dhaggeeffattoota akka dhageessistu carraa sii kenna. Galatoomi. Ani weelluun aga har'aatti gurra uummataa biraan ga'e hundumaa walqixan jaaladhaa. Walqixan itti dadhabee yoo jedhee gurra uummataa biraan ga'e kanatu naa caalaa kanatu kanaa gadii kanatu kana jechuu hin danda'u. Ati ka barbaadde filtee dhageessisuu dandeessa. Garuu uummata Oromootiin dhaamsa gabaabaa kan inni qabu uummata Oromootiin waan inni jechuu barbaadu. Rakkinni amma uummanni Oromoo keessa jiru kuni rakkina yerooti. Ka kana caalu keessa iyyuu darbee jira uummanni Oromoo. Jabaadhaa abdiin kutannu uummanni Oromoo mirga isaa abbaa biyyummaa isaa yeroo gabaabaatti ni mirkaneeffata. Warra qabsootti jiraniin immoo Rabbi isin haa milkeessu. Mirgi karaa keessan haa goru jechuun hin barbaada. Sirba jetti immoo atitti ka barbaadde fiitii uummata naa dhageessisii fayyaa ta'e galatoomi. Galatoomi. Daqiiqaa muraasaaf dhaggeeffattoota keenyaa. Ajaiba duris jenne kalesa Midian Ethiopia Arama Fodesa Midian Abesha Tijiba Odessa Sobara Sanito
dhugaan fakkeessu qabsaa'ota Oromoo maneedhaatti raarsu beektota keenya hundaa yaalu gattikkeessu kan qabeenya qabus maqaa balleessu kan qabeenya qabus maqaa balleessu barri kun buleeni darbaa sabni kiyyaa gabrummaa jibbaa baranaa adda kan taasisee keettoo duuba nu deebisee gabrummaa nurra feesisee keettoo duuba nu deebisee gabrummaa nurra feesisee keettoo duuba nu deebisee gabrummaa nurra feesisee. Afakamu toko miti sitaimu dura batu karora ke isoromu umsuke aratilo ajaiba egeran tilalaba bola ke sagayasani Ethiopia itin farsani Ethiopia itin farsani bola ke sagayasani Ethiopia itin farsani bola ke sagayasani Ethiopia itin farsani. Egaa artist Ayiloo Galatoomi siin jennaa gaafii kiyya dhumaati keessaayyuu yeroo kanatti mirga namaa sarbaa warra jiran keessaa warreen finxaaleyyii nafxanyaa dabalatee akkasumas warra biyya bulchina jedhanii egaa weelluu keessa Minilik bineensa jedhu irratti caqasee jirta rakkoo biyya sana keessa jiru ammalleeni itti fufee jira dararri kun keessaayyuu finxaaliyyiin kun mootummaa dawoo godhatanii warra mootummaa fi jedhu kana dawoo godhatanii Oromiyaa isaan sodaatan kana Oromiyaa jiruu fi jireenya isaanii isaan sodaachistu kana seenuudhaan meeshaa qabatanii ammallee mirga namaa cabsuu jiranii ijoollee ajjeesuu jiranii qe'ee gubuu jiranii midhaan gubuu jiranii keessaayyuu kara daangaalee warra sirna nafxanyaa leellisan kana daangaalee Amaaraatiin keessaayyuu Wallagga dhiyaa keessatti riphanii seenanii uummata ajjeesuu jiranii kanammoo warra mootummaa fi jedhan callisanii ilaaluu jiranii asirratti tarii egaa sagalee uummataaf ta'u irratti maaltu deemaa jira ka jedhu kana sirni finxaaliyyiin kun maal barbaadanii akka artistii tokkootti maaltu godhamuu qaba waan akkasii kana dhaabsisuudhaaf gochi kun gocha suukanneessaadha uummanni iyyuu jira ijoolleen dubartiin hiyyuu jirti maal godhamuu tura jiraata warra akkanaa kana dhaabsisuudhaaf artist Ayiloo. Nuti uummanni Oromoo mootummaa amma jirurraati waa yoo neemna taane kuni gowwaadha gowwummaa ta'uudha gowwaa taanii akkasitti yaaduu natti fakkaata kanaaf finxaaleeyyii yookaan immoo warra Oromiyaa uummata Oromoo lafarraa balleessee lafa Oromoo qofa dhaaluudhaaf lafa Oromoo kana Oromoo irraa fixee qabachuudhaaf yaalu kana kan gochuun irra jiru nuti jabaannee isaan fuuldura dhaabbannee falmannee ofii keenya ofirraa ittifnee biyya keenya tifkachuun dirqama Oromoo maraati Oromoo mararraa dirqamni jira malee mootummaa kanarraa wanti nuti eegnu mootummaa kanatu warra finxaaleeyyii kana nurraa deebisa jennee akkasitti teenyee eegna taanaan kuni dogoggoras gowwummaadhas jedheetaniin fudhadhaa kanaaf wanti nu baasu qabsoo keenyatti ciccinee waraana bilisummaa Oromoo bosona keessaa falmaa jiru cinaa dhaabbannee uummata nu fixuudhaaf deemu kana ofirraa dhorkuu dhabamsiisuu daangaa Oromoo Oromiyaa tifkachuun dirqama keenyaan jedha gabaabaadhumatti. Galatoomi egaa itti fuudhaan kun gaafii kiyya isa dhumaati rakkoon biyya sanaa rakkoon uummataa ammallee yeroo kamuu caala itti fufee jira uummanni miidhamuu jira
artistoonni gara fuulduraatti sagalee uummataa ta'uudhaaf ammallee jabaatanii dandeettii isaaniitiin akka hojjetaniif artistarii karooratti qabdu maalidha? Wanti biraa wanti gara fuulduraatti yaaddee yoo jiraate yookaan immoo artistoota keessaayyuu jalaa dhufanii warra isin warri fuuldura jirtanii fakkeenya taataniif maal gochuu qabanii keessaayyuu sagalee uummataa mirgi dhala namaa akka kabajamuuf irratti hojjechuu irratti artistoota kaaniif dhaamsati qabduuf yoo jiraate carraan sii kenna. Yaa gaariidha kun maal sitti fakkaate nama ganama rabbi qalbii kennee fi uume yeroo hundumayyuu qalbii dhumasaa sana faana isuma qabatee guddata. Artistoonni nu boodaa dhufan ijoolleen warri yaangii kun hedduun isaanii karaadhuma nuti irra deemaa jiru. Kanaafillee galata guddaan isaanii qaba. Maqaa isaanii tokko lama jedhee dha'uudhaaf illee barbaachisaadha miti. Walumaa galatti hedduun isaanii warra uummata Oromootiif sagalee ta'anii uummata kakaasaa qeerroo fi qarree gama tokkorra akka hiriiran godhanii warra karaa sanarra jiranii egaa Hacaaluu Hundeessaa har'a lubbuudhaan hin jiru diinni nurra nyaatee jira. Karaadhuma Hacaaluu Hundeessaa irra deeme sanarra jiru ijoolleen keenya artistoonni keenya warri yaangii nu dugda duubaa dhufaa nu duukaa nu duubarraa dhufaa jiranii. Kanaaf akkuma amma jiran kanatti jabaatanii uummata isaaniitiif sagalee ta'anii qabsaawanii gaaffii Oromoo kana akka fiixa bahu akka godhan abdiidhaan qabaa. Abdii guddaan isaan irraa qabaa. Ammallee isaan ittiin boonaa warra artistoota keenya nu boodaa dhufan fayyaataa galatoomaa jabaadhaa qabsoon keenya itti fufaa. Oromiyaan illee ni bilisoomti. Uummanni keenyas waan yaade ni argata. Kanaaf jabaadhaa akkuma ammatti jirtan kanatti qabsoo keenya jajjabeessatii uummata keenyaaf sagalee ta'a fayyaa ta'a. Warri akka kiyyaa immoo gameessi warri duratti kanarra turre gama jiruun gorsuudhaanis haa ta'u waan dandeenyu akkuma humna keenya waan dandeenyus gama sanatti darbachaa artistoota keenya warra nu jalaa dhufan jajjabeessuun dirqama keenya. Walumaa galatti kanuman itti dhaammadhaa yaa fayyaa naa ta'a galatoomaan jedha. Galatoomi artist Haayiluu Kitaabaa gaa qophii keenyarraa asumarratti xumurraa baga milkooftee weelluu haarawaa qabattee uummatatti as ba'uukeetiin baga milkooftee siin jenna maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya guyyaarraa asumarratti xumurraa fayyaataa waan dhaggeeffataniif galatooma qophii biraatiin dhagaa walitti deemnutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Galatoomi warri jaarraa miidiyaas fayyaa ta'a galatooma ulfaadhaa gaaffiif deebiin afaan taasisuu keessaniif dhumarratti uummata Oromootiin akka sirbii amma haaraa bahe kun dhaamsa gaariidha qabaa. Amma nan yaadutti dhaamsa gaarii qabaa. Akka karaa adda addaatiin miidiyaa irraa isaa ta'u YouTube irraa akka dhaggeeffatan isinillee dhaamsa akka dabarsitan uummanni keenyallee asumaan kan akka dhaga'uun barbaada. Fayyaa ta'a guyyaa gaarii. Galatoome egaa dhaggeeffattoota keenyaa artist Haayiluun akkuma caqase sirbi kun sirba keessaayyuu mirgi dhala namaa akka kabajamuuf dhaamsa dabarsuudha. Keessaa immoo akkasuma warri fedhii uummataatiin ala warri deeman warri sangaan burreen fa'ii akka uummata isaaniitiif akka ajajaman dhaamsa isaatii koominiin qabu weelluu isaa keessatti aartiidhaan mul'ise. Rakkootu jira siyaasa keessa rakkootu jira sun akka sirratudha. Akkasuma akka niyyuu jedhee weelluu kana nama hunda bira akka ga'u akka irratti hojjetamu kan inni gaaffii dhiyeessee namni akka dhaggeeffatu akka caqasu fi kabajamuu mirga dhala namaa biyya sana keessa Oromiyaa keessatti godhamuu fi gahee qaba jedhamee yaadama. Sirbi kuni dhaamsa kee uummata biraan si geenyaa galatoomii atis artist Haayiluu egaa fayyaa ta'e siin jenna. Ayyee guyyaa gaarii fayyaa ta'a nagaan naa ture egaa shifarraa kiyya ka'uudhaan qaba na shamma. Galatoomii jedhee fayyaa ta'e. Ayyee nagaan.
gabbate abbaan karraa seddu waliin rakkate lammiin gugume baay'ee rifatee falachuu malaa jedhe cimsee hubate lammiin gugume baay'ee rifatee falachuu malaa jedhe cimsee hubate burreen qotuu dide kunoo gabbate abbaan karraa seddu waliin rakkate lammiin gugume baay'ee rifatee falachuu malaa jedhe cimsee hubate lammiin gugume baay'ee rifatee falachuu malaa jedhe cimsee hubate haala balannaa tolfanne kallacha bokkuu qabanne maarree kan sabaaf yaaduun qabannaa gantuu ofirraa darbannaa maarree haala balannaa tolfanne kallacha bokkuu qabanne maarree kan sabaaf yaaduun qabannaa gantuu ofirraa darbannaa maarree kan sabaaf yaaduun qabannaa hamtuu ofirraa darbannaa hayyuuf beekaan qabannaa gantuu ofirraa darbannaa kan sabaaf yaaduun qabannaa gantuu ofirraa darbannaa hayyuuf beekaan qabannaa hamtuu ofirraa darbannaa